Kanaaf wanna kan hunda wallaalu nama keenya miitee namni gadi ba'ee dhagaa sirratti guureetu baatu ija bitaa yookaan mirgaa si keessaa baasa yoo fedha humna si diina si godhaa yoo fedhe kaan jabaa godhaa kaan hayyuu godhaa kaan kanaaf akkasii waan kana baruu qabnaa wanni irraa kaanee dhufne muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed Aliif wanni itti duulamuuf namni kun dandeettii qabaa walitti dhiyeessee amantiin namni qixa jedhee kana warra fe'umsaa qixa kanaan warra sabni namni tokkollee yoo jiraate mirga qabajan kana warra hattuu kalee hattuu dadhabu warra kalee wal jaarii maqaa amantiitiin deemu haadha san dhabe warra kalee maqaa amantiitiin siyaasaa dalagu karaa kiiloo galee warra haadha san dhabe kana ka'iyyu warra kalee abboonni seenaa hamtuu dalagan isa tokko si godha akkamitti deemnaa haadha warra dhiigaan nuun ta'in kakalee nuti matiin waliin jiraachaa tokko kaambi warraa wal beeku akka inni wartee Oromoon nu keessa akkalee ijaaranii kaa'e haadha Oromoo yoo dhufte aadaan Oromoon qabdu wartee gosa wal gaafate abbaa torba wal gaafate kana deebisuu hin dandeenye kan biyya kana keessa nu jeequ jira akkasii isin dheerdeen of folchaa hedduu isin jaalladha hedduu isin kabaja haasa kee namni isin taane gatuu dandeetta wanti kana mara keessa deemnee isin himuuf hireen nu dandee akkasiin himuu dandeenye irra isin deebi'a akka Mustafa ofirraa dubbatanaa biraalee ofitti isin qabu Oromoo ta'uu hin qabdoomne rabbi amanuu hin qabdoomne adhallee warra saniif jaamtuu nu laaluu jira nama faarsaa warra jiru amantiillee nu faarsaa sabaayillee nu faarsaa warra Mustafaa dhugaa dubbatee hin kana warri hedduun hadha furaa waa murteessan jira warra isaan mukatti cabsee sareetti qalee haadha abbaa arrabsee gosa isaa arrabsee Isaan fakkaatti meeqee dhaga'u kabajaa waa hunda kennaniif jechuudha sababa baakee waan ta'eef yoo kanamarraa waa eeggadha gana beeka jaatamii jaa godhee qonna fuudhee bakkoonni beekumsi argata jedhu taate amantii keellee mirga keellee kasaba keetii dabartannoo namoonni dandeenye kanaaf yoo jettu immoo dhugaa dhabduu rabbisituu godhan sodaate akkasitti akkuma yoo oromummaa keenya inni amantii keenyallee warqixxummaa amantiillee kasabaallee warqii arganii gahee kan dalagnellee jechuudha gahee kan biyya kana keessatti ilmi walitti baay'ee jira walii gama hafallee jira qaamaanis mooraliinis mallaqaanis yeroo kennu hundaa ilmi walitti qofa dhattee dubbata ilmi walii waggaa torban kanaan qabsuun sooshaal miidiyaa illee sooshaal miidiyaan guutuu nurra fayyadamu garuu laa ilaaha illallah muhammadan rasuulullah jechuudhaan namni tokkollee qubatu qabu alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbii keenyatti amanuuf ka jibbamneef ka gatamneef ka dagamneef ka kophee nurra jette alhamdulillahi rabbil aalamiin maaliif galanni keenya jazaan keenya biraa kaariqu sabaawwan duraati beekumtii namni sii godhu walitti namni sii godhu guutuun wallaahi baaxil habiraarri diroogo lazio fi naballe kamura rabbi irratti rabbiin haqaaf dhugaaf naaf jecha rabbi illee ta'uu kana maallee dhugaa nu jaalata rabbi amantii ta'e qabatee musliima rabbi musliima mujriima munaafiqa mushriikarra nama tokko ka amantii biree qabu haqa dalagu adil isatu bakka qaba rabbi biratti amantii itti gaafataa dhugaa dalagee haqa dhaabbate sanii jechuudha Everton galatti meetti ganaadha haqa dalagee dhugaa nama sodaati illee qabu obbaani nama kan kee mataa furgui kan kee booli mana fincaalii dhaqee gartee ajaan irraa bahu sodaati namni sodaatu mataa dubban gosa tiyattee biyyoo gosa tiyattee jaallattu taate hamtuu daladuu irraa bahu amantii keetiin jecha amantii tartee sirrii yoo fakkeenya uummanni musliimaa kiristaana balleessaa waaqeffataa balleessaa pirootestaantii balleessaa eebi kana uummanni musliimaa amantii namaa kan jedhu amantii namaa arrabsiitti arrabsan amantii namaa tuqitteetu wali mana amantii namaan diigin keetii qabxii walgala jiranii yeroo ergatu rabbiin maal jedhe itti keessa yaabsanii misejii ergaa itti dirquu fudhu dirqamaan jechuun mirga isin kennee jee rabbiin ana itti gaafataanii sanaaf kan namatti hin wali Monaco garuu baadraa beekan ati gartee waa'ee islaamummaa dubbattaa ati gartee amantii biraa akkasitti
namas hin jedhamu. Miiliyaa. Ka jettu dhiisi ka akka Mustafaa jedhu kana dhiisi jettee dhiiftee illee namni si gadi hin jiru gurbaa. Yeroo gajjin kophee olaanaa jedhi kophee faana jala kophee isaa Yeroo illee ni qaban yeroo uliidha gaa'e. ati maam mirga namoomaa rabbi sii kenne amantii tan jaalattee qabattee awwaatee jaaladhee yaa rabbi jettee fudhatte tana ittiin jaaladhee numaaf yeroo san biyyis nagaa taate illee nagaa waliin yoo ati mataa qaqqabattee deemte manni abbaa biyya hambee dhabuun basi fincaa'e. Dargaggeessanii akkaa'itti yoo lakki argachuu qaba beekuun argachuu qaba jette safiina ta'e jiraatte munaaf Taborumu. masgii dalagaa kijibaa zinaa dalagaa hataa yeroo nama fudhatte amantii amtee wajjin saalfachaa mataa qaqqabachaa kan naan jedhan qareeta illee ofirraa haaduu qabaa lakki salaama aleikum illee haaduu qabaa jettee garte. Namaan gajjedhi naga gartee qabaa rabbi si dhuftuuf hin godhin ammoo duniyaallee dhumattuudha hangoollee dhumattuudha dhiinnallee dhumattuudha wanni dhumanne dalaggaatee ardaas gubbaa teennee hundinuu buxxuulla Waa beekumsa qabu. gaafii ta'a. Nasii baa warra guddaan. Yeroo diinii biyya Eh. yeroo natti amanuudhaaf jibbamu yeroo Bocor belasan. na jalaa Hamza? awwaachuudhaaf egaa islaama ta'uu bakka jalaa awwaachuu hayyee amanii ati rabbii kiyya jechuudha islaamaa balsan warra akkasiin jedhe san akka oromummaa keetiif loltu akka oromummaa keetiif bibbitu akka oromummaa keetiif nama arrabsitutti akka oromummaa keetiif ajjeefamtu akka oromummaa keetiif hidhamtu akka oromummaa keetiif baqattu guutee jira rabbi heera namaatiif akkas goote kiyyaahoo dagatiin tana buleessu buleetti kanaaf namatti tuulisiin jenna mata fuutanii kaan namatti tuulan jenna gara magaa keenyatti lume qawwee fudhaa lolaa maajoriiti ati maaltu qawwee fuudhu si keessa murteessuu dandeenya. Eh. Adda yeroo mootummaan biyya bulchu Turkirra. asillee mirga Turkii qabu cekko. ani sitti kan rabbi si jedhu waan amantiin teessan Ah. jettu Arbaa takka takkasan ta'udha. gaafa lakki islaamni jiru yoo jiraatellee barka jiru Takka waa hunganaa hin geenye amma dura. soomantee salaatu sanu dhiirti falmachaa turte kana magana isin jedha wanni irraa kaanee dhufne Yoom qaban? si fagoodha jabaadha alhamdulillah rabbil alamin warri haasaa Warra guuteen shakkin yoo maqaa. saba 83 ol Itoophiyaa keessa akkuma sabni Oromoo qabu sabni xiqqaan nama lakkoofsaan xiqqaa qabu sabni xiqqaan hin jiru lakkoofsaan jedhani. Uummanni Oromoo guddaan kun qabu dhiixa. Amantii akkuma uummanni Musliimaa mirga dhibbaa dhibba qabutti amantiilee Itoophiyaa keessa jirtu hattaa namni tokko amantii yoo qabaatoo jiraate qaba jechuudha. Biyya bulchuullee sabni kam dandeettii qabaatee ol dhufee yoo biyyaan deemuu danda'e aga dalaguu danda'a. Amantii kamirraa dhufu saba kamirraa dhufu mirga guutuu qaba.